Gaaffii si gaafadha tole utuu shahaadaatiin seeniin dura. Tole. Muslima ture jidduun amantii jiree. Ayye nu ibsi sammoo ayye. Nu ibsi. Dura muslima ture kazanam erga amantii jijjiire baatii torbaaf deema. Ayye maaliif jijjiirte? Ani hin beeku wallahi akka tasaa wayii taheeti. Jechuun karaa namaa jijjiirte moo dingatuma waa ofii keetii wanna jette jechuu kiyya? Lakki dingatuma akkuma tasaa biraazarii kiyya wayii namni lamaa wayii amantaa san qabanii amantaa beentee jechuu. Kazaan bakka ani hin beeku dhugaa wallahi kam itti seeni of arge morka namaa itti seeni illee garuu. Morka namaa itti seente. Tole achi keessa seente hoo waan ta'e argatte jira? Waaqa dhugaa achitti argatte? Ani seenullee hin barbaanne dura dubbisee adda baafadhee bakka dubbisee amma quraanallee isa macaafallee dubbisee dhugaan jiru karaan dhugaan islaamummaa malee hin jiru amantii kiyya deebi'uu barbaadamu. Okay. Tole. Yesuus nama malee waaqa miti jedhime? Yesuus nama malee waaqa miti. Waaqayyoo kiyya waaqayyoo Yesuusitti amana. Akkas waaqallee ta'uu hin danda'u jedhe. Waaqallee ta'uu hin danda'u. Aywa tole. Shaadaa wanna jenne kana inshallah waan hafe irra dubbanna. Harka akkas ol qabe. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله dhugaan ka gabbaramu Allah malee akka hin jirre Allah malee akka hin jirre ilma sanii maan dawalle si taayippaan Allah malee akka hin jirre ragaanan baya Nabi Muhammadis ergamaa dhugaa fi isa dhumaa ta'uu isaanii eessa kiyyaan amanee arraba kiyyaan ragaa ba'eera. Yesuusis ergamaa rabbii fi
في إرجما ربي في إرجما ربي في قبريتش ربي ملي قربين جمالي قربيتش ربي ملي قربيتش ربي مالي واقع كنتاني في واقع كنتاني في أقول لي أكن دندني namni guyyarraa shaadaa qabata. تقول لي أكن دندني أقول لك إندن دين كيسك يانو بدي كيس كيان بدي واقوم ما سادي سبهير جرا سقلي جرا كيسان أستاذ يعني تركي كبا جرا على كل حال تمرتي جرتي واقوم ما سامور متدي ديباتيتي الحمد لله رب العالمين اسعدي بيت ان شاء الله قرصتك توكدني فين وانا جدا سيفنو رقاو جرتا هم بوسيني ميو جراتي توكو ارغدو يو جراتي توكو بريفدو فيديو چفاتي سركون انجرو يو جراتي توكو بريس ilaalaa galchaa jiru ni soon argoliin darbadha. Shaadaa ka barbaadoo jiraate kudha naa barreessatu shaadaa ka barbaadoo jiraate. Hayya asumaanuu waa tokko sin ibsu barbaada. Namni akka obboleetti kana baay'een jiraachuun keessan hin mala. Waan isheen jette keessatti takkaahu sababa obboloota koo jedhamu akkas jette takkaahu immoo immooshinii ta'eetiin miira keessa galeetii waan akkasii godhee jette. Islaamummaa keessatti waan akkasii hin jiru. Nama kudhan barreessaa jiran ol gashaa jiru dhugaa taate. Immooshinii hamma fedhe miira keessa galtu islaamummaa dhiisanii keessaa bahuu wanni jedhamtu hin jiru. Ji'a torban achi keessa ture jette. Ji'a torba kana keessatti otoo fuula rabbii deemtee jiraatte rabbumatu isheedhaaf firee islaamummaa irra dhalateetti akka deebitu rabbiin ishee taasise malee otoo achiin deemtee jiraatteeti. Nama sanatu bakka ishii jannata galaafi abidda galaafi nama sana bakka ishii gubataafi baatii torba waggaa torba jettisa baatii torba waggaan jedhe. Kanaaf miira keessa galanii amantaa ofii jijjiiruu dhame tokko hin jiru. Amantaa jijjiiruun uffata baastee gubuu jechuudha miti. Uffata qayyarachuu jechuudha miti. Isinii galee? Kanaaf amantaa jechuun waan irra dhalatte kana irratti du'uudha. Lubbuu ofii gaafa baate wajjin hin ba'uudha amantaan ofii. Wanti nama jijjiirsu hin jiru. Rakkinni, beelli, si galee jibbi namni si jibbuun, hidhaan si ari'uun, si doorsisuun, si galee rakkinni fedhe dhufuun amantaa keessa hin gadhiisisu. Amantaa Rabbi irra si uume. Amantaa jechuun yoo ati duute wajjin ka duutudha. Dhugaadha jettee ergatti amanteeti. Amantaa Rabbi sii kenne erga fudhatteeti. Abbaan fedhe har'a immooshin si godhee miira keessa si galchee ofii isaati keessaa lashedhee ba'eera. Ati garuu dhaqxee kufrii keessatti gubachuu deemta jechuudha. Duniyaa akhiraa milkii dhabu. Si galee? Kanaaf warri immooshinii taanatanis, warri duniyaadhaaf jettanis, warri caffaraa barbaaddanis caffaraanis hin darba, duniyaanis hin darba, miirris hin darba. Wanti hin dabarre wanta ati dhugaadhaan itti amante islaamummaa amantii dhugaa dalagaa kee kana tasii fudhattee deemtu si biraa hin darbu jechuudha. Kanaafuu amantii qabattee jirtu irra gad dhaabadhu, baradhu. Yoo sirrii barattee hubatte wanti immooshinii si godhee keessa amantaa keessa si baasu hin jiru. Seexaan nama osoo wasti beektu karaa ittiin keessaa baan nama barbaaddi. Isinii galee? Gizee tokko otoo wanni itti qara'aniiti nama wayii kiristaana muslima wayitti too quraana qaraamaa jiruuti. Akkas jedhe sheexaanni muslimoota malee hin qabattu minaama jedhu warri kiristaanaas beektu. Jinni sheexaan muslimoota malee hin qabattu jedhu. Jinni sana gaaf tokko gaafatanii maaliif ati musliimoota keessaa akkasitti rakkiftaa? Kan qullaa deemu akka barbaade zinaa dalagu meeqatu jira mitiyyuu jedhee gaafadheenan Finfinnee irratti yeroon waa'ee quraanaa kana hojjedha xuraayilochitti. Maaliif ati
warra qullaa deemu jira warra sirba dhaggeeffatu warra akka barbaade ta'utu jira maaf jara qabachuu dhiftee maaliif ati as musliimotti dhuftaa jennaani jaroo tokkicha karaarraa baa maalitti godhaa jedhe nuti kan barbaannu kan rabbiif waadaa galle la'ughwiyannahum ajma'iin hunda isaanii karaarraati fuune isaan jal'isne jenne rabbi biratti waadaa galle rabbi immoo garboottan koo qofa jal'isuu hin dandeessu jedhe nuti garboottan isaa isa ta'an isaan jal'isuu barbaanna malee warra nu faana hiriyaataan ima maalitti goonaa jedhe warra nu waliin jiran akka nuti barbaannu warra ta'an ima maalitti goonaa jedhe ofiinuu dhaqaniiru jarro kan nuti barbaannu warra karaarra jiru jal'isuudha malee warra san ammaa silaayyuu galgalas ganamas waluma faana jirra waan nuti hojjennu hojjetaa jiru hojii nuti hojjennu gargaaraa jira maal keessaa goonaadhani nuti ka barbaannu qabnee warra karaarra jiru karaarraa baasuudha hojiin keenya malee isa karaarraa ba'e maal godhe jenna jarroo ofiinuu kun achi keessatti kan hojjetaa jiru deebi'ee ajaa'ibaa dubbate dhugaasaati miqeenyaanu nama guddinarra jiru nama karaarra jiru itti haasiddi gale hisdiinu sheexaanillee nama karaa rabbiirra jiru sana gotee karaa rabbi kufriitti baasu wajjiniin akka jahannama galan barbaadan isinii gale akka wajjiniin jahannama galan jinni wanti isheen nama qabattu sheexaan wanti nama qabattuuf bar akka ati si keessa ta'ee si dogongorsiisee waa hunda khamrii dhuguu waa hunda haraama si hojjechisee booddee akka wajjiniin jahannama galtuuf keessa darbee booddee rabbi takka ati kafartee wajjiniin abidda galtuufidha warra silayyuu karaa isaarra jiran moo maal godha jarra wajjiniin ofii nu fedha isaaniitiin deemaa jiru min attaaggaleen gizee keenya maafinna paawuraachi lamni carrisaalleen jedhe sinii gale kanaafuu inni warra paawurii fituu danda'u warra harkaa baanii gibbii isaa keessa jira gibbii isaatti gashachuu malee warra isa wajjin jira maalti ciqee gibbii isaatti naqatee akka barbaadan ta'aa jira waan taateef jechuudha sinii gale kanaafuu deemee sheexaanni maal nama godha akka karaa kanarraa baanii kufriirraa baanii maal ta'an إسلام رباني كفر تكسين وجني كجوبتني فيه. كناف ربي سبحانه وتعالى سورة الرعد كيستي قاف قويا كما الشيطان من بررتي البه ربي سبحانه وتعالى والنجلوني فلا تلومني ولوموا أنفسكم جدبر. نانكم أتينا لبوك يسانكم أداجدبر. أني وامنان كوت تجدا ندفني ماله. عليكم السلام. أن وامنان كوت تجدا ندفني ماله. أني دلتما أنجرهم فينه. نانن كومتينا كومتا مالي جدا سلام عليكم درباجر استاذ ابن اما تشوف كنافوتي سيطانا كنا اسين غوتو اچي سين باس ورباده وانتا تف اري منامن وانجد مكن ديسا داباتي كدابدا بردا سنين جد بارك الله فيكم والفادا مي صلاه دي بيتوفا